Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooya malee yooya dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Kopheerra keessatti mootummaa naannoo Oromiyaa fi Komishinii Mirga Namoota Itoophiyaa maalirraa wal gufatan? Naannichatti rakkoon wal xaxaa akka jiru ni beekama. Garuu akkaataa qabiinsa mirga namoomaan wantoonni yaachisoo ta'an ni jiru. Kanneen ajaja mana murtii malee hidhaman jiru. Ajaja mana murtii kabajuu dhabuu. Godin Baalee Baat kan argamtu Soof Omar bakka akkamii? Iddoo uumamaa irratti midhaasee bareechitee bakka awliyoonni keessee bakka biyyahaara fi bakka aadaati. Bakka faranjoonni adda addaa dhuftuu bakka uummanni Oromoo aadaa seenaatti geggeeffatu. Daa'imman Afrikaa irratti miidhaa guddaatu jira. Inni maani sagantaa keessatti sanbeessifna. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura. An Asli Galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken Tigraay keessatti dhukaasa dhaabuu fi marii barbaachisaa ta'uu ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin dubbachuu hima. Wanti qondaalli kun gaafate haaldureewwan TPLF gaafateen kan wal fakkaatu yoo ta'u humnooti Eertiraa fi Amaaraa guutummaan Tigraay keessaa akka ba'an deeggarsi namoomaa gufuu tokko malee naannicha keessaa akka dhaqqabfa. Mootummaan federaalaa qaamoleen deeggarsi namoomaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu gara Tigraayitti balaaleensa xiyyaaraa taasisuuf hayyama beeksise. Gamkaaniin UN'n baqattoota Eertiraa Tigraay jiran ajjeefamaa jiru gabaasee jedhu isaa yaaddessu beeksise. Hamza Hussein gabaas qaba. Ministeerri dhimma alaa US Anthony Blinken Tigraay keessatti dhukaasa dhaabuuf mariin barbaachisaa ta'uu fi dhimma kanarratti ministeera muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waliin bilbilaan dubbachuu himan. Loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni Amaaraa guutummaan Tigraay keessaa akka bahan aangawoonni deeggarsi danqaa malee namoota rakkatan bira akka ga'u akka haala mijeessan dhaamaniiru qondaalli US kun. Humnoonni TPLF fi hidhattoonni Amaaraa daangaa naannolee lamaanii irratti waraana haaraa eegaluuf gara daangaatti siqaa jiraachuu isaanii gabaasi mul'isu kibxata kaleessaa ba'ee ture. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Ageenyoo Tashaagar haleellaa garee shororkeessaa TPLF raawwatamuuf irraa ittisuuf naannoon Amaaraa qophiidha jedhan. Gaggeessaa humna waraanaa Tigraay kataan Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaay Gamasaaniin dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti bu'uureffate uumuuf fedha qabaachuu Rooyitersitti himan. Jeneraal Tsaadiqaan iddoo hin ibsamne irraa Rooyitersitti bilbilaan wayita dubbatan rakkinichaaf fala siyaasaa barbaadnaa hawaasni addunyaa kana akka hubataniin fedha. Filannoo yoo dhabne garuu tarkaanfii waraanaatiin fala barbaadna jedhan. Mootummaan federaalaa torban darbe naannoo Tigraay keessaa loltoota baasuudhaan ofuma isaatii dhukaasa addatti dhaabuu ibse. TPLF ammoo torbee darbee gara xumuraatti haalduree dhukaasa dhaabuuf barbaachisan qabxiilee torba tarreessee ture. Wanti Blinken gaafate haaldureewwan TPLF gaafate kanaan wal fakkaata. Garaagarummaa sabaa fi siyaasaa biyyattii keessatti mudate furuuf hatattamaan mariin siyaasaa hunda hammate geggeeffamuu akka qabus dhaabaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ammoo qaamolee deeggarsa namoomaa dhiyeessuu barbaadan kamiifuu gara Tigraayitti balaliinsa xiyyaaraa akka taasisaniif hayyamuu beeksise. Hayyamni kun ka biyya keessaati moo ka biyya alaarraatti kallattiin gara Tigraay imalu kan jedhu garuu adda baaseen ibsine. Gama biraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensiin baqattootaa gabaasni haleellaan baqattoota Eritiriyaa Tigraay jiran irra qaqqabu agarsiisu na yaaddesse jedhe. Itoophiyaatti dubbii himaan ejensichaa BBCtti akka himanitti dhiha magaalaa Shireetti baqattoonni Eritiriyaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu gabaasota ibsan maddeen onlaayinii fi maddeen adda addaarraa mirkaneeffachuu ibsaniiru. Rakkooleen siyaasaa sarbaa mirga namoomaa Itoophiyaa keessatti hammeessaa jira jechuun Komishinaan olaanaan Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa BBCtti hima. Afaan mootummaa ta'uun kan beekamu komishinichi kun yeroo ammaa walaab ta'uuf carraaqaa jiraachuu hima. Hojii isaanii keessatti rakkoon isaan qunnamuu jiraachuu hima. Ammayyuu taanatu dubbis. ብዙ አይነት ተግዳሮቶች አሉ። አንደኛው ያው የተቋሙ ያለፈ ታሪክ rakkoowwan baay'eetu jiru. Rakkoon tokko seenaa jaarmichaati. Walabaanii fi ga'umsaan hojjetaa waan hin turreef ga'umsa jaarmiyaa hin qabu. Inni lammataa hanqina namaa fi hanqina baajataati. Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 100 oliiti. Baajata miliyoona 100 mootummaan waggaatti nuu ramaduun hojii mirga namoomaa dalaguun baay'ee ulfaata. Hanqinni baajataa waan jiruuf hanga barbaadame hojjechuu hin dandeenyu. Inni sadaffaa rakkoon siyaasaa biyya keenyaa sarbamni mirga namoomaa akka babal'atu waan taasiseef qormaata of danda'ee ta'eera. Jeequmsi siyaasaa waan hammaatee fi bakkeewwan hedduutti walitti bu'iinsa dhalateen lubbuun baduu, lammiileen buqqa'uun akkasumas qabeenyi barbadaa'uun hamma rakkinichaa walxaxaa taasiseera. Kan biraa siyaasni biyya keenya keessaa akka malee fiixee qabatee hojii mirga namoomaaf qormaata ta'aa jira. Seenaa dhaabbilee mootummaa Itoophiyaa keessatti aangawoonni akkasumas hooggantoonni humna nageenyaa jaarmiyaa walabaan gaafatamuun hin aadeffatamne. kunis rakkoo biraati. ኃላፊዎች ዘንድ በጎ ያልሆነ ምላሽ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄም ሌላ ቻሌንጅ
Aangaa'otni mootummaa naannoo Oromiyaa ilaalcha gaarii nuuf hin qaban jechuun koomishinichi himatu. Wanti naannoo Oromiyaa waliin san dhabsiise maali jennee gaafan? ኦሮሚያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ሰፊው ክልል ነው ብዙ ህዝብ አለበት የታጠቀ ቡድን የሚንቀሳቀስበት ኦሮሚያ keessatti gareen hidhate qondaaltota mootummaa akkasumas siviilii irratti haleellaa dhaqqabsiisa humnoonni nageenyaa naannichaas ta'ee federaalaa lubbuu isaanii aarsaa gochaa akka hojjetanis ni hubanna kanaaf naannichatti rakkoon walxaxaa akka jiru ni beekama garuu akkaataa qabiinsa mirga namoomaan wantoonni yaachisoo ta'an ni jiru kanneen ajaja mana murtii malee hidhaman jiru ajaja mana murtii kabajuu dhabuu yeroo hidhaman yookiin erga hidhamanii booda kareebichi irratti raawwate jiru akkasumas kanneen itti fayyadama humna waliin ginneen lubbuu dhaban jiru haleellaa kanneen hidhatan raawwataniinis lubbuun baay'een badee jira bakkeewwan kaanittis rakkoon kun jiraatus oromiyaan bal'aa ta'uu isaa fi komiin hedduun waan dhiyaateef xiyyeeffannoo addaa taasifnee qorannoo geggeessinee turre darbee hooggantoota muraasarraa deebii gaarii hin taane arganne hojii fi qorannoo keenya fudhachuu dhabuu irraa agarra wanta sirrachuu qabu itti dhiyaannee ibsaa akka sirratuuf carraaquu itti fufna ሊሻሻል የሚገባውን ነገር በቅርበት በማስረዳት እንዲሻሻል ጥረት ማድረጋችንን እንቀጥላለን Komishinarichi namoonni ajajma murtii malee hidhamuu hin qaban jedhanii malee haalii kun ammallee hin fooyyoof inum namoonni erga ajajma murtiitiin gadhiifaman hidhamaa jiru kan akkamiin ilaalan በጣም አስጊ አሳሳቢና ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ተግባር kun yaaddessaadha wanta fudhatama hin qabnedha nama yakkaan shakkamee manni murtii wabii isaa erga mirkaneesseef booda sababni murtiin sun raawwachuu hin qabneef hin jiraatu murtiin mana murtii hojiirra ooluu qaba manneen murtii ka hundaa'an kanaafi namni tokko yeroo mirgi isaa cabu bakki xumuraa mirga isaa itti kabachiisu mana murtiidha murtii mana murtiitti murtaa'e raawwachiisuu yoo hin dandeenye manni murtii osoo jiraatu baatee nama jechisiisa haala kanaan Itoophiyaa keessa qabiinsi mirga namoomaa fooyya'aa jira gaaffiin jedhu gaaffii rakkisaadha ከሆነ የዳኝነት መድረኩ ባይኖር ይሻላል የማለት ያህል ነው Jarmiyaan kun dhibba mootummaa jala walaab ta'ee socho'aa jiraachuun isaa gaaffii namoota hedduu ta'ullee Dr. Daniel garuu erga garangootti dhufe jarmichi guutumaatti bilisaa jedha. Wayitaa dhiita mirga namoomaa muddatu jarmiyaan kun ulaagaa akkamiin qorannoo geggeessaa akka jedhu gaaffii nam hedduu ofiisaan ulaagaa akkamiin rakkoo muddatu qoratanii gabaas baasu. ከሰብአዊ መብት አንፃር ትንሽ ነው የምትለው የሰብአዊ መብት ጥሰት የለም gama mirga namoomaan sarbamni xiqqoodha jedhamu hin jiru garuu hanqinni humnaa waan jiruuf kam qoranna ka jedhu ilaallee filanna walitti bu'iinsa lubbuu namoota hedduuf sababa ta'e buqqaatii akkasumas qabeenyaa fi miidhaa qaamarra ga'eef dursa kennina akkasumayyuu ta'e hunda bira ga'uu hin dandeenyu hanga danda'ame dhimmoota xiyyeeffannoo hin arganne irratti xiyyeeffannoo gochuu yaalla namoonni qorannoo miidiyaa irratti dhaga'amu beeku ta'a nuti garuu himannaa qaamaan namoonni gara waajjira keenyaa fidanii fi kumaatamaan lakkaa'amanis ni hordofna. Dhaggeeffattoota oduu gaggabaaboo jalqabaanii pireezidantiin Haayitii Juvenal Moise mana isaatti ajjeefamuu ministeerri muummee biyyattii hima namoonni hin beekamne halkan mana isaa seenuun rasaasan dha'uu dubbata gifti dureeleen haleellatan keessa miidhamtee yaalamaa jirti jedhan. Hiriir Deemokiraasii deeggaruu ka torbe dabree Eswaatinii geggeeffamee namoonni 27 ajjeefamuu qondaloonni mootummaa hima. Aktivistoonni akka bulchiinsi mootii Muswaatii ka waggoota hedduuf bulchuudhuun barbaadan. Eswaatiniin ka duraan Swaazilaandiin beekamtu biyya Afrikaa ta mootiin bultu. UNICEF haleellaa miidhaa fi butiinsi daa'imanii lixaa fi jiddugaleessa Afrikaa garmalee hammaachuu ibsa. Nigeeriyaa qofaatti ijoolleen eegee muddee butaman 950 ol ta'uu himan. Hedduun isaanii hagammaa booji'amanii jiran. Pireezidantiin Zaambiyaa ka jalqabaa ka turee fi gootaan qabsoo Kenneth Kaundaan awwaalame. Kaundaan ka jidabdu'ee mootummaa biyyattiin sirna awwaalcha kabajaan geggeessiteef maatiin isaa akka inni dhaatu haadha warri isaa awwaalam gaafatullee mani murtii didee bakkuun pireezidantoonni awwaalamuu awwaalam. Mootummaan Keenyaa UK'n arba 13 Keenya galchuuf deemnaa jettu nuuni mari'annee jedhe. Arbootii kun paakii keessa gammachuun jiraatullee bosona galchuu barbaannaa jedhe UK'n Keenyan ammoo namni nuun gaafate hin jiru jette. Godin Baalee Bahaa aanaa Daawwee Qacanaatti kan argamtu holqii Soof Umar iddoowwan hawaasa turistii Oromiyaan qabdu keessaa mataa. Addunyaa keessatti Soof Umar bareedin malee utuboota hedduu qabaachuun beekamta. Waggaa 1972 Afrikaa keessaa holquun dheeratti jedhanii galmeessan. Haa ta'u malee achiin booda holqa Aljeeriyaa fi Madagaskaatti caale. Holqii kun uummata Oromoo fi bakka kabaja guddaa qaba. Sirni duutti itti geggeeffama. Dabalataan dhiyeen kana dargaggoonni tajaajila bidiruu kennuu eegaluu himan. Durtaa waldaa daawwachiistoota holqa Soof Umar obbo Abdul Jabbar Ahmed waa'ee holqa tanaa akkanaan hima.
Marwaa baay'ee keessaa qaba. Iddoon sun iddoo aadaati, iddoo uumamaati, iddoo uuma rabbiin midhaasee, iddoo bashannanaati, iddoo awliyaati, iddoo saayinsiitti wal qabatee, iddoo uumamaan qorannaan mukaa kadhakaa waan adda addaatti godhamuu danda'u, iddoo uumamaan rabbi midhaasee bareechisee bakka awliyoonni teessee bakka ziyaaraati, bakka aadaati. Bakka faranjoonni adda addaa dhuftu, bakka uummanni Oromoo aadaa seenaatti geggeeffatu, bakka seenaa amantaa fi gosaa fi sabaanii nama addaan hin qoomne uumaa rabbii fi bakka murtii bakka du'aa'iin itti qeebalamtu, bakka rabbiin midhaasee bareechisee dhakaa tolchee midhaasee bishaan weebkeessa yaasee uumamaan rabbiin tolchee jechuudha. Sirna akkamii fa'aatu achi geggeeffama? Sirni muudaa ni geggeeffama, sirni amantaa ni geggeeffama, sirni aadaa ni geggeeffama. Sirni daawwannaa, sirni bashannanaa, turistii, daawwannaa adda addaa ni geggeeffama. Bisaan qabdii jettan achi keessatti bisaanii bakka biraatti irra dhufan moo achum keessa laf keessa yaa'an? Gaardii shoo keessaa ka'ee dhufamu bishaan ugeef jedhamu. Bishaan ugeef kun ammoo alarra deemaa dhufe. Achi yookaan immoo dachii jala seenaa gamoo keessa seenee kiiloomeetirii 15 booda baha jechuudha. Alatti keessisaa horee deema jechuudha. Gaara kana keessa gubbaratti magaala jira, ganda jira. Jalli isaa banaadha, jalli isaa mana jechuudha. Gubbaa isaa namaa qubataa? Gubbaa isaa nama qubataa, katamaan gubbaa jira, karaa makiinaa gubbaa deema, dachii bal'aadha bareedaa waan namni rabbii nama ajaa'ibsiisa. Itoophiyaa keessatti bakki akkanaa kan biraan jiru beekamtii isaaf maal argachaa jira? Beekamtii isaa warra addunyaa gaazexeessitoonni adda addaa intarneetiidhaan, feesbuukiidhaan, waraabbiidhaan gaazexeessitoonni adda addaa meeshaalee sarkaa yuuneeskootti ni galmeeffamanii jiranii karaa eeggataa jiranii warri saayinsiillee warri qorannootillee baay'ee addunyaa beekamaa faranjoonni baay'ee dhufee kitaaban barreeffamee biyyoota adda addaa Faransaa, Xaaliyaanii, Jarmanii, Ameerikaa biyyoota adda addaa dhufanii ilaalanii garuu asitti beekamtiin akkasumara wanti itti hojjetame akkasumara hin jiru. Hanqinni bal'aa jira jechuudha. Silaawwanni godhamu bal'aa jira. Bisaan holqa kana akkamiin itti fayyadaman jiraatonni? Tokko dhiqannaadhaan hin dhiqatanii hin daakanii kaan ammoo dhugaatiidhaan waggaa dheeraaf uummanni naannoo sun jiru bishaan kan dhugaa beellanni naannoo sun jirullee achuma dhugaa horiin gaalli namni achuma dhugaa kaan ammoo keessatti kun ammoo dawaadhaaf kan itti fayyadamu akka zamzamatti namni fayyaadhaaf dhiqatullee ni jira bakka adda addaa keessatti. Dargaggoonni wal qabatanii tajaajila bijiruu kennuu eegalanii jedhanii kun akkamiin ta'e faayidaa akkamii qaba? Dargaggoonni kun dargaggoota namoota achumatti bijiruu kana immoo warra biiroo aadaa turizimii Oromiyaatu waggaa 5 booda bitanii fi achumatti kaayamee hojii waliin achumatti ture. Amma immoo kaluu kana keessatti dhimmaan gabbaafnee wanni kun illee haalaalamu namni baratuu fi namni dhufee daawwatee itti bashannanu jennee namni muraasummaan ijoollee uummatni namni haa baratu jennee gaafnee dhimma eegallee jechuudha. Galiin isaan argatan ka isaanii moo galii yoo argatani tokkoffaan yoo galii argatan kan ka isaanii moo ka holqa kana? Galiin ganaa fuulduraaf yoo yaadame malee yoo kan namni dhufee argamsaa filee amma haala koronaatii fi wantoota adda addaatiif jecha namoonni achi dhufanillee hanqina guddaa jira namni dhufuu kun ammoo jiraan muudaf dhufa. Dur baay'inaan faranjoonni baay'ee dhufa. Amma immoo takka hin jirani takka namoonni sun deeggarsaa dhabanii gargaarsaa dhabanii nama isaan gargaaruu dhabanii waan takka ala isaanii miidhaa guddaa keessa jiranii akka malee miidhamni naannoo sun jira warra aadaa seenaa ba'ootaa kana akka dargaatti ta'anii uummanni kun uummata amma gadaamee keessa jiraachuudhaan uummata abboota isaanii akayyoo isaanii taa'ee aadama san seenaa san geggeessaa turan jechuudha namoonni kun. Hojiin isaaniitu waan seenaa nan barsiisuu fi warra turistii kachi dhufan argisiisuu fi ammoo amma waan turistiin hin dhufnee fi isaan hojiin qabanii jechuudha. Namoonni kun aadama seenaa kanatti hundaa'anii kaleessa rabbiin achitti uumanii ta'aniif malee moota akkanaati namni gargaaru qaamni duwwaan gargaarullee hin jiru rabbi tokkicha malee lafti immoo lafa uumamaa rabbi midhaashee addunyaa fi qabeenyummaa Oromooti nama hin qaban garuu rabbi isaanii malee namni deeggaru duwwaan hin jiru jechuudha. Amma tajaajilli bijiruu kuniin akkam jireenya isaanii fajjijjiir jettanii yaaddu? Yaanna egaa namni barattoonni barsiisanii adda addaan dhufaa kolleejjii dhufaa namni alaarraa biyya keessa irraan dhufaa deeggarsa argannee namni gargaaruu jiraate biyya keessa biyya alaalee namni gargaaruu jiraate jijjiiramni hin argame inni yaadna. Galatooma obbo Abdul Jabbar. Ayyee galatooma. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan pireezidantiin keenya Uguur Malaalkanii cabsuun piroojeektii jalqabsiisuu deem jedhanii mormii guddaan irraa ka'e. Pireezidantii Uhuruu Keenyaataan qibxata halkan hojii hospitaalota shanii yeroo jalqabsiisuu deeman tajaajila gaarii kennuu fi halkan deemuun bu'a qabeessa ta'uu him. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu eeggatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaansi galgala kanaa namni akka farda beekuu ulee fardaa hin bobeessu. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irraa hordofaa. Sagantaa kan ka qophees Hamza Hussein gam teknikaatiin Davis Masaaru kaisaniif dhiyeessaan asli galgalooti Agborii saatti akkana nagaa waaqa heebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaadhaan bulaa.